Daawwattoota keenya kabajamoo har'aas viidiyoo ajaa'ibaa biraatiin isiniif deebi'eeti jira. Viidiyoon har'aa maal kan jiru kan wal ilaalu ta'a. Takkaffaa namni yoo waliin mufatallee jecha akka murtii guutuu kana hin jiru. Namni walitti haaruu danda'a, waliin mufachuu danda'a. Garuu immoo jecha amma akka murtii guutuu sooshaal miidiyaa irratti namni walii gatuuf jiru kana yoo qalumaan kan jiru taate an akka nama tokkotti jecha kun sirrii miti hin jira. Maaliif jennaan jecha kana inni piraankiif jiru danda'a, dhugaafillee jiru danda'a. An sana dambeeku. Garuu immoo jechi inni jee kun sirrii miti akka sirriin ta'e mee waliin haa ilaallu jechuun sirriidha moo sirrii miti kan jiru viidiyoo kana ilaaltanii mursiistanii mee waliin haa dhaggeeffannu waan inni jee. Godhe Finfinnee fidee isa ajjeesuudhaan kan inni ajjeesuu fi miti immoo qarshii kuma dhibbaan nama ajjeessa magaalaa taate. Kan inni ajjeesuu fi miti qarshii kuma dhibbaan nama ajjeessa namatti itti bitee akkana waan ajjeesisuuf jechuudha. Waan kun yoo ka sirrii ta'u ta'e ana koompiliitii yoo piraank ta'ellee waan kun sirrii miti hin jaa akka nama tokkotti jechuudha. Maaliif jennaan mufiin isaan jidduu jiraachuu danda'a isaafis kan darbisaa kitaaba barreessan jidduu mufiin isaan jidduu jiraachuu danda'a. Jiraatullee garuu namni manguddoo jira aadaa jira akkaataa namni namatti wal dhabetti walii araarsanii jira. Garuu dhaadannaan akkanaa kun karaa biraatiin nama akeekaa jechuudha. Mee viidiyoo guutuu wal ilaalle. Ideen mucaa kan cuungaa wanni na koon akka ani beektaa dhiigaa mataa na danfaa rabbii na bulu caala. Haasa'ullee waan hin danda'uuratti hin fakkaatu. Maqaa kiyya na balleessuudhaaf wanni inni ani mucaa san akkumaan godhe Finfinnee fidadhee isa ajjeessuudha. Kanaaf jechuun akkumaan godhe Finfinnee fidee ajjeessuudha. Namni kun horiin taane yookaan hoolaa guyyaa iidaa arafaatiif qalamuuf magaalaa dhiyaatu hin taane namni kun ilma namaati. Dhaadannaan akkanaatu gonkumaa barbaachisu jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo mucaan kun waa takka ta'e sababa inni akkana jee jiru jecha mucaan kun yoo waa takka ta'e eenyutti gaafatama isaatti gaafatama jechuudha. Fedhu piraankiif haa jiru fedhu dhugaaf haa jiru. Maaliif jennaan mucaa kun rabbiin hin godhini waan takka taanaan waan kun akka ragaatii itti gaafatamummaa guddaa mataa isaa irratti fudhachuu jira jechuudha. Kanaaf yeroo dubbannu itti yaadnee haa dubbannu piraankiillee yoo ta'e dhugaas yoo ta'e kijibaas yoo ta'e waan goonu tokko jalqaba itti yaadu waan kana maal namni waan kun mufii akkam narra fidaa ta'e osoo hojjenne dura itti yaadudha. Egaa waan kana jette booda sheenoo irra osoo hin jenne osoo waan kana afaan isin baasne jettee itti yaaddee dubbachuudha jechuudha ilma dhiiraa hanga taatetti. Hayyee viidiyoon murtii guutuu kana fakkaata. Viidiyoo itti aanu waliin haa ilaallu. Yaa Oromoo kiyya jeeta akka waan kaameraa qopheessanii silkii maddii haanii akshin jaanii eegalchiisanitti taa'ee jechuudha. Yaa Oromoo tiyya mirkaaniitiin biyyaa ba'e Liibiyaan jiraan gargaaraa jedhe. Amma viidiyoo kana suurtee kan isin himu marumuuduu bakka achi garagalee waraabe jimaarraa ka'ee afaan isaa keessaa jimaa jira fakkaata. Jimarraa ka'ee duuba mana isaanii duuba achi garagalee viidiyoo kana harkaan fidee waraabee jechuudha. Tooftaan inni fayyadamuu barbaade akka Liibiyaa jira jedhanii isa gargaaraniif. Namoota hedduutu waan akkanaa kana fayyadamee maatii isaarraa maallaqa miliyoonaan guuruuf jira jechuudha. Maaliif jennaan fakkeessanii akka nama rakkatee akka nama hidhamee fakkeessaniiti kijibaan akka maatiin maallaqa ergituuf godhaa jiran. Sababa kanarraa kan ka'e warrootan dhugaan rakkate warrootan dhugaan rakkinni akkanaa isaan mudate akka namni ganaa shakkii keessa galee isaan hin gargaarre warri jiranii jechuudha. Mee viidiyoo kana guutuu isaan wajjin ilaala. Mee amma bakka inni jiru kun Liibiyaan ni fakkaatti? Asuma Harargee keessa mana isaanii mukaan ijaarame duuba taa'ee kan godhachaa jiru. Sirriitti ilaalame viidiyoo kana. Lammaffaa immoo gisee utaaluu kana namni isa dhoof jiru hin jiru jechuudha. Kanaaf fakkeessaati jira. Viidiyoo kanaa kana yeroo hojjettan namoota dhugaan rakkinni akkanaa isaanirra mudatu waan jiruuf jecha akka namni namoota dhugaan rakkina akkanaa keessa jiru hin gargaarre godhu jirtan. Kanaaf waan hojjettan adda ilaaladhaa. Viidiyoo sadaffaa immoo hedduu ajaa'iba ta'e tokko isin agarsiisa. Asuma magaalaa Finfinnee keessatti na fakkaata. Mee viidiyoo kana daawwannee walitti adeemnu. Shufeera makiinaatti garuu tiraafikaa ijoollee jiran tiraafikaa badii qabaa shufeertichaa badii qabaa addan beeku. Garuu immoo hangam takka qaama seeraa uffatee jiru hojii gabbu'ee makiinaa keessaa yoo maal waliin jaani agarratti booksiidhaan waltumuun kan sadarkaa kanarraa nama ga'u hedduu na qofachiistee viidiyoon jechuudha. Osoon turin ammas kan federaaltichaa jechuudha gama galgalaa irratti miiliyoona maddaraashaa keessatti haaluma gartan kanaan viidiyoo irratti federaalaa ijoollee jechuudha. Kun hunduma kan ta'e biyyoota keenya Itoophiyaa keessatti mee viidiyoo guutuu isaa ilaala. Amma federaaltichaa badii qaba jette immoo jara isaa wajjin wal kanaaf badii qaba. San deebisaa koomentii jalatti nu barreessaa. Viidiyoo dhumaa immoo mee takkaa waan kanaa isin mudatee ni beekaa viidiyoo dhumaa isin bohaarsuuf isin fide waan kanaa isin mudatee ni beekaa viidiyoo kana wajjin ilaala. Mee viidiyoo kana guutuu isaan wajjin ilaala guyyaa ruuzaatti waan muka mudate jaartii isaa irratti jechuudha.
riqitiin dhukaasuuf baaseetu rifeensa yaaltii isaa keessa seenee isin keessa fiigee aruuzoon dabaarisee jechuudha. Kan akkuma itti bohaartaniif isin fide daawwattoota keenya kabajamu waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa isiniin jaa sagantaa kana gaggeessuu kan isin wajjin turan Iid Alii Musaati. Sagantaa biraa qabadhee hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jechaa chaanaala keenyaaf yoo kan haaraa taatan taate sabiskiraayib godhaa maatii nu ta'a isiniin jenna guddaa galatoomaa torban gaarii isin haa ta'u horaa bulaa.